maa bulleessitaa ankooticha kotee daakeen bulleessine maa nadeessitaa haala mala malee kaayyoof sinneessine. Baay'een itti gammadee jechuudha. Boo ati bar weellisuu ni dandeessa. Weellisaa nan ta'a jee miti garuu Akka malee namoota dinqisiifattu jechuudha. Umar Sulumaan fa'a. Ichuu baay'een qaba lixa biiftuutirraa dhaamsa koo ga'inii Oromoo tamaraa. Garuu akka namaa ta'uun hin danda'amu. Eenyummaa isaa akkamii yaadatame? Wal'aa'uun fedhu ani aannan dhugne har'a. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show. Kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamu an qopheessuun sagantaa kana Harshee Tarrafaa Faajjiiti. Yeroo maraa sagantaa keenyaa filattanii waan daawwattaniif gamanumaan galata argadhaa isiniin jechaa bakka jirtan maratti nageenya keenya kan jaalalaati isin daganneeti. Bakka jirtan maratti nageenya hiyyaa kan jaalalaa isin haagayoon isiniin ja'a arraanta nagaa jalqaba irratti akkumaan isiniif kaasuudha yaalee keessummaan kiyyaarraa weellisaa lafaa dhufaa weellisaa jalqabaatiin akka malee jaallatamummaa kan gonfate weellisaa Doonii Ankootu as istiidiyoo Maayaatti argamee isin wajjin isin bashannansiisuudhaaf qophaa'eetii jira. Itti dhiyaadhaan isiniin ja'a. Doonii baga wal agarree. Baga nagaan nu eegdan baga wal agarree. Hayyee Dooniin gaa barataadha. Barataa yuunivarsiitii Ambooti. Barachuunii fi weellisuun amma immoo akka malee beekamuun dhaadheeffamuun dhufeetti kan jiru. Egaa maal jette ajannu kaa rabbiinis haa jiru. Egaa ani kana wal qabatee baay'ee tokko gammada. Maaliifin karoora yeroo dheeraaf qabadhee haganan deema jedhee yaadne ture. Dafeen bira ga'ee jedheetiin gammachuu guddatu natti dhaga'ama. Barumsa koos barachaa aartiis yaalaa kanan ture. Ammas immoo aartii koos oofaa barumsa koos oofaan jira. Kun immoo tarii bakka bakkatti wanti nama rakkisullee inuma jiraata. Haa ta'u garuu badaas miti na yaaddessine barachaa uuman jira. Bara kana barataa Amboo Yuunivarsiitii kaampaasii Hacaaluu Hundeessaatti barataa fireeshmaniidha jechuudha. Ganaa amma seentee jechuudha. Ganaa ijoollee. Guddadhu waa hedduu sirraa eena. Mee weellee namni hedduun gaa sagalee hayitiin dursee si beekaa fuula kanaan gama miidiyaatti dhufu hedduun dura. Dhugaadha. Irra haayif mee? Maa bulleessitaa ankooticha kotee daakeen bulleessine maa nadeessitaa haala mala malee kaayyoof sinneessine maa bulleessitaa ankooticha kotee daakeen bulleessine maa nadeessitaa haala mala malee kaayyoof sinneessine. Seera malee miti dubbiin akkati yaaddee nanni bindamee humna kan kee norma gargaarte hin milkaa'u shira xaxee kan nu gidduu nyaatuun sifaa'u hin dhiisu maaddii ulfina qabu kana ormaaf laannee maaliif bullaa qabu garaa lama egaa maaliif bullaa qabu jechaati. Waaw! Sagalee hedduu takka bareedu. Guddaa galatoomuu. Kiloolee jaanii biree sagaleedha. Galatoomuu. Hedduu takka kan jaallatame. Ati kilippiidhaan as bahu kan keen dura namni hedduun weellee kanaan ana weelleen kun kan kooti weellisaatiin kan turre. Wanni suni tureera. Ani badaas natti hin dhaga'amne haa ta'u garuu akka nama tokkootti harkaa dhaba kana beektaa isaa dhabanii xiqqoo jaalannes miti kan saampilicha baasaa turre. Akkuma namni nu gargaaruuf namarratti ergaa turre. Yaa ta'u garuu wanna sana karuma poozitiif ta'een hin fudhanne jechuun namni jaalateetuma gara fuula miidiyaa kanatti baasaa waanuma jaalatu ittiin shubbisaa. Akkasumallee si dinqisiifachaa waa jedha. Caalumatti garuu kilippiin baay'ee murteessaadha. Fuula kee gadi baasuu irratti ani weellisaa haaraa fuulli koon beekamu ture. Sirbichi garuu tiiktookii kanarratti akka ajaa'ibaatti
uummanni koo irratti naaf hojjete kuni beeksisa ajaa'ibaati jechuudha. Beeksisa itti yaadamee hin beeksifamnetu naaf beeksifamaa ture. Baay'een gammadaa Silaa ture. kaffalaniiti argachuu hin dandeenye takka Argachuu kan hin dandeenye naaf beeksifamaa ture jechuudha. Waan sana irraa gammadaan ture. Caalumatti hojiin nuti hojjennu uummata biraan ga'uudha. Haa ta'u garuu ulaagaan itti uummata biraan geessu maal fakkaata? Waan sana xiqqoo seelaa hanqina yoo horatu amma tokko sitti dhaga'amuun isaa nafu garuu baay'uman itti gammade jechuudha. Hagan itti gaddee ol baay'een itti gammade jechuudha. Mee toora jalqabaa san irratti guyyaa ati weellisaa ta'uu akka dandeessu guyyaan ittiif barte yoomi ni yaadatta? Waan sana weellisaa nan ta'a jedhee miti garuu kanan ani sirboota namaa kana irra deddeebi'aan shaakalu. Shaakaluu hoos hin jedhu kana weellisuuf anumatti tolee weellisaa ture jechuudha. Namni hunduu waanuma godhuudha kun. Garuu ofirratti hin beekneen ture. Haa ta'u garuu gama gumii gaadaasoo gumii dagaagina aadaa afaan seenaa Oromoo manneen barnootaa keessa mana barnootaa haayiskuulii kana gaafa geenyu elementarii irra jira wanni suni sadarkaa tokkoffaa jechuudha. Gaafa garuu gara sadarkaa lammaffaatti gara haayiskuulii kana gaafa dhuftu inuma jabaata. Caalumatti cima namni kallattii garaagaraa irraa waan walitti dhufuu fi namni waa beeku kunis wal ga'a. Achirratti gaafan ani weelluu namaa kana akkeessu ati bara weellisaa ajaa'ibaatti naan jedhu lafumaa kaanii. Achi anillee dursa barumsuma koon oofaa ture. Barumsanis baay'ee ga'umsa nan qaba ture. Waan kana erga ofirratti argee booda caalumatti jabeesseen itti dhufe jechuudha gara shaakaluutitti gara kallattii waa. Mee nama awwaala irratti yookaan jalqaba boo ati bar weellisuu ni dandeessa nama siin jeessan numa yaadattaa dhiiroo. Akka waliigalaatti eebeluu jedhee adda baasuu hin danda'u. Namni hedduun garuu akka weellisuu dandeessu itti himaa ture. Himaa ture jechuudha. Hawaasa keessaayis amma namni akkuma gaafa nani sagantaa wayii irratti waa jedhu akkuma dhaga'een fiigee faana bira dhufee akka baay'ee hin danda'u akka na dinqisiifatu caalumatti bakka guddaa akka hin ga'u faanatti himaa jechuudha. Kun immoo hamilee naaf ta'aa dhufe hamileen immoo galaadha soorata jechuudha. Soorata imala aartii kana jajjabeessuudha. Dhugaadha. Akkasumaan hamilee sanaan jajjabaannee as geenye jechuu barbaadetti. Hayyee mee weelleewwan eenyu fa'aa shaakalaa turte? Akka weellistoota duriitti weelleewwan kan akka Daawitee Mokonnon, Soolanee akkasumallee Eebbisaa Addunyaa kan akka Aadaam Haaruun, Alii Birraa maal siin jedharee. Namoota jajjaboo weellistoota qofaa miti bara isaan qabsaa'ota illeedha. Qabsaa'ota illeedha. Baay'ee kana ergaan isaan dabarsaa turan. Umar Sulumaan fa'a. Kadir Martuu. Kana jedhee siiftuu hin danda'u. Caalumatti immoo ergi Hacaaluun faallee gara aartiitti dhufanii booda akkan ani daran sirriitti jaaladhu kan na godhe keessumaa baay'ee kanan dinqisiifadhu aartiist Hacaaluu Hundeessaa. Baay'ee onnee koorraan jaaladha. Isaanii fi sirboota isaallee baay'een akka keessaa ture jechuudha. Har'a daawwattoonni maayaadhaa hedduu takka bashannanuudhaaf akka deeman gamanumaan abdadheetiin jira. Ammaaf mee weellistootaa fi qabsaa'ota hanga ammaa maqaa isaanii dhooyte keessaa ka barbaaddu keessatti akka irra kaayifite haasoo keenya immoo itti fufna. Michuu baay'een qaba lixa biiftuutirraa dhaamsa koo ga'inii Oromoota maraa. Yoo lubbuun jiraanne turruullee wal garra jedhiitii naaf himee hawwiif dhaamsa gara. Aadaam Haaruun jechuudha kuni. Kan Aadaam Haaruun. Kan Aadaam Haaruun inni. Weellee baay'ee jaallatamu. Weellistoonni hedduun waltajjii garaagaraa irratti irra deebi'anii kan weellisan. Weellisaa turanii. Riimiks illee gochaati kan turanii. Weellee ani baay'ee jaalladhuudha jechuudha. Akkasumallee Soolanee. Soolanee nama boochisaa ture egaa sirbii Soolanee. Inuma baay'een jaalladha humnaa ol. Anillee Soolanee kana akka malee hin jaalladha. Mee xiqqasho raanaajii raanaa weellisi. Soolanee gaafa cidha kee manan turre naannoo keessan oole waamicha kee hafuuna koo mattaare. Waamicha kee dhaga'ee akkan dhufne. Aniif atu wal turre waamichi kees nagayeera sin galateeffadha hojii keessiif haalaatu garuu maalan godhaa hojii keessiif haalaatu
hojii kee siif haalaatu garuu maalan godha. Manni kee inni haaraan sitta o'u nagayaan jiraadhu. Kan sawa raawwateera naan hin jedhin garuu kan natti golgolaay kan natti dukkanaay na baare yaa baruuy. Egaa baay'ee jaalataan hawaasni Weelleen kun hedduu jaallatamaadha. hedduu jaalatamaadha. Weellee Daawitee Mokonnon weellisaa hedduu jaallannuu fi dinqisiifannu. Hawaasni. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru filattanii jaallattanii sagantaa keenya waliin waan turtaniif ammallee galatoomaadhaan isiniin ja'a. An qopheessuun sagantaa kana Hararshee Tarrafaa Faajjiiti. Weellisaa Doonii Ankoo weellisaa reefu lafaa dhufu weellisaa ganaa takkittumaan hedduu takka kan jaallatame kan fudhatamummaa guddaadha argate. Kanaaf isinillee dargaggeessa kanarraa waa hedduu irraa barattanii barataadhaan mallee weellisaadhaa qofaa miti barumsa isaa cinaatiin immoo ardii keenya nu utubuudhaaf as nu cinaa tattaaffachaa nama jiru nama ganaa lafaa dhufu kana jajjabeessuu qabna jenneeti istiidiyoo Maayaatti affeerre yuutuubii Maayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Turtiin keenya ni eegalame malee ganaa itti fufnaa waa hedduu irra haasawaa ammallee weelleewwan garaagaraanis nu bashannansiisuu deema waan ta'eef hamma maayii sagantaa keenyatti turtiin keessan nu wajjin haa ta'uun isiniin ja'a. Hayyee bishaanillee dhugi. Weeleenkaa yeroo tokko tokko namni keessumattuu aartiidhaan wal qabate kun ganamuma hoggaan fi baratu mana barumsaa hoggaa galuu ebaluu argee ebaluu irraa akka ebaluutti hin ta'a ja'a ijoollee ta'ee jechuudha. Weellistootaa fi keessumattuu weellistoota qofaa miti duraanis kaaseetiin jira qabsaa'otaa gameeyyii kana buleeyyii kanarraa. Dhugaadha. Dhugaa. Namoota immoo jaarraa keenyatti siqoo rabbi rahmataa godhuu fi kan akka Haacaaluu Hundeessaa Boonsaadhaa maqaa dhawitee jirta. Isaaniin fa'aa shaakalaa akka turte toora walaasan irratti. Saniin duratti garuu akka ebalutti aboo nama kana niin fedhaa akka ebaltuu osoo hin ta'e jettee beektaa? Numan jedha garuu akka namaa ta'uun hin danda'amu. Artistootaati dinqisiifattus ammas shaakalaa weellee isaaniitiin shaakalaa gara waltajjittis gara weelleettis as baatee kanneen keessa eenyu fa'aa argattee beektame qaamaan carraa argattee qaamaan isaan argachuudhaaf. Warra jalqabarra sii kaase inuman arganne jechuudha hanga ammaatti qaamaan hin arganne. Aadam Haaruun alaalarraa argaa tureera jechuun itti dhiyaadhee dubbisuudhaaf immoo sodaachaan ture. Yaa ta'u garuu ijaan argeera jechuudha. Warra kaawwan hin argine hanga ammaatti artist Haacaaluullee osoo hin argine jechuudha. Qaamaan osoo hin argine egaa innillee gara sila maal siin jedha. Hundumaafuu namni gama qaamaan lafa kanarraa gaafa darbu ayyaantummaan isaanii jira. Ayyaantummaan isaa nu faana jira waan ta'eef inni kun badaas waan inni jedhu miti garuu hamilee nu cabsaa jechuudha. Waan hamilee cabsaati haalli ta'e baay'ee nama gaddisiisa. Arguudhaaf baay'ee yaalaa ture warra sila qaamaan jiran ammallee arguudhaaf abdiin qabasii inuma wal argina jechuudha. Warri wal argine hedduun isaanii warri maqaa sii kaafne immoo jiru warri na dinqisiifachaa na jajjabeessaa turan jabaaddu caalumatti jedhanii. Artist Galaanaa Gaaromsaa fa'aa kan akka Yoosaan Geeta'uun Andu'aalam Gosaanillee hedduu isaanii Sinachoo Mul'ataa Keewol Nagaasaa fa'aallee hedduu isaanii wal argina. Istiidiyoodhumatti gaafuma waa hojjechuu dhuftu ni argita. Na jajjabeessuu jechuudha haalan akka sila akka kana caala jabaattuuf. Jabaadhuuf waan sila hamilee jedhu waan isaan naan hin jenne hin jiru jechuudha. Baay'ee mana jajjabeessanii yaa galatoomanii yaa nu jiraatan jedha jechuudha. Hayyeekaa hangafni yoo namni si dura waan ta'e hojii sanirra namni jiru hoggaanii fi waan ati hojjetteen hoggaa jabaadhu doonni jabaadhu waan kana caalan sirraa eega hoggaanii fi siin joo hamilee namatti horaa
hojii caalmaatiin nama kakaasaa. Dhugaadha. Wal jajjabeessuun ammas jabeeffamuudha qaba. Dhugaadha. Galatoomaan jaanii warri si jajjabeessan hundaa'u warra kaanis namoota kaanis wallistootaas artistoota kaanis akka jajjabeessan gamanumaan itti dhaama jechuudha. Dooniin gaa barataadha. Maal barattame? Akkuma siin jedhe fireeshmaniidha jedheera. Fiildii filachuutti jira. Ganaa fiildiin filan. Fiildii filannee gama mana barnoota dhuunfaatiinis barachaa jira. Achitti immoo kompiitar saayinsiin barachaa jira jechuudha. Dhuunfaadhaanis. Kanaafuu waan lama barachaa wellees gamanaan. Jabeessa. Cimina guddaadha. Mee muuxannoo ati qabdurraa dargaggeessi amma taa'ee nu daawwachaa jiru hone waa hedduu sirraa barata jeetiin abdadha waan ta'eef yeroo nu akka hangam sii gaame achiin yuunivarsiitii Amboo baratta. Asiin kompiitar saayinsiis dabalataan barachaa jirta. Welleen asiin ni jira. Istiidiyoo buluun ni jira. Wanni istiidiyoo jiru xiqqashoo nama rakkisaa yeroo barbaada. Aartiin immoo keessattuu welleen nagabbaraa jetti. Akkamitti wal simsiistee sadeen kana wal bira oofuu jirta re'aati? Ani egaa ammatti akkaataa tooftaa mala mataa koo baafadheera. Isa sana kana jedhee amma irraa dubbachuu baadhus inuma danda'ama jechuudha. Kanaafuu warra yeroon naaf hin ga'u yeroon qabu warra jiru kanaafi inuma yeroon argama. Inuma jira jechuun ni jirta. Mala barbaada malee. Mala barbaada malee. Inuma jira jechuudha. Inuma jira jechuudha. Hedduu yaa jabaadhu hedduu akka bareedaadha. Waa hedduu daawwattoonni kiyyaa waa hedduu sirraa baratan jeetiin abdadhaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Sagantaa Maayaa Show ammallee itti fufaa turte keenya itti dhiyaadhaan isiniin ja'a. Asumaan immoo torbee muraasaan booda gaafiiwwan isin itti hirmaattan kallattiidhaan as istiidiyoo Maayaarraa isiniif dhaleessineeti ittiin badhaafamtan jechuudha. Isiniif qopheessaatii jirra. YouTube Maayaa TV Show like, subscribe, share gochuu hin dagatinaadhaan isiniin ja'a. Ergaa gabaabaa SMS'dhaan gaafii isin ittiin hirmaattan OBN waliin ta'uudhaan isiniif qopheessaatii kan jirru waan ta'eef gamanumaan qophooytanii akka eegdaniin isinitti dhaammachuu barbaada. Sagantaan Maayaa itti fufa. Hayyee doonii amma gaa yeroo ijoollummaa ittiin if duuba yaadaan si deebisee dooniin nama akkamiitii jechuudhaan fedhe beekta. Ijoollummaa isaa akkamii yaadatamee waan addaa ta'e amala isaa keessaa kan hin daganneef ati silaafuu ijoollee turte hin beektu kan warrillee ollaanillee gandillee kan sitti himu gostillee kan sitti himu jechuudha. Amala dhaabbata. Jechuun namni tokko wayii bar mucaan kun bar miciyyoon tun dura akkas turte akkas akka taatu biraan niin beekan tureef beektaa namni gurguddaan takka waggaan ifisee argatu. Dhugaadha. Akkana qunnama akkanaa mudannoo akkanaa ni qabdaa laata? Ani namatti nan beeka jechuun namaan waliin gala. Haa ta'u garuu gaaf tokko immoo waliin galu sun akkaataa qaba garuu namatti baay'een ni yaadda jechuun nama faayidaa tokko malee hin jaalachuu barbaada. Nama gaafaan itti siqu waa akkanaa godhu irraan eegu inuman jaaladha jechuudha. Namummaa isaa qofaan nan kabaja. Hawaasa keessattis akkasuma ture haa ta'uutii akka ati eegdu tokko yoo hin taane yeroon itti waa jettusuma jira. Caalumatti ani ijoollummaa kootti gaafa deebinee yaadnu ijoollummaa koo keessatti wanni ani yaadadhu yeroo sana walitti nama naquun hin jira. Nama gita keetiitiin walitti si buusu bakkee loon eegdutti fa'a. Nama walaluun kun inuma jira. Yeroo baay'ee hin danda'uun jedha jechuudhaan baay'inaani. Nama walloon fedhu jetta? Walloon fedhu ani jechuun hin barbaaduun jedha hin danda'u. Ni sodaatta jechuudha. Sodaachuu osoo hin taane lola hin fedhu jettee. Loluun numaa hin fedhu. Yookaan bocoramuu dandeessa. Akka dubartiitti fe'ida jechuudha. Jechuun waan baay'eetu sirra ga'uu danda'a. Kanaanis hin taa'amu jechuudha. Haroo waan jirutu jira. Haroo jedhaniiti gaa warri xiqqoo sirra of beekan kun gaafa walitti si fidan maaf hin tapha waan ta'eef isaan nutti bohaaruudhaaf kan isaan akkas godhani.
Haroon san dambali dhiiroo naannoo sanitti dhalattee naannuma hara dambalitti dhaladhe. Haroo ebeluu waan jirutu jira. Haroon bishaan lolaa karaa deemu kanas kutanii karatti kuutuun hin jira. Haroo xixiqqaa haroo jedhama inni sunillee. Harri dambali immoo hara guddaadha inni. hara guddaa. Haroon immoo waan lolaa fa'aa irraa fa'aa jallistee osoo bishaan karaa deemuu fa'aa jallistee waan wayiiti. Hawaasichi ni beeka. Walitti yaa'ee qotee bishaan kuusu. Bishaan bakka walitti kuusanii deebi'anii itti fayyadamu. Roobni guyyaa guyyaan roobu waan ta'eef waan sana haroo ebeluu waan jirutu jira. Haroo kee kun immoo haroo isaati jedhanii tolchuu. Namni dursee haroo san balleesse gootaa jechuudha. Haroo lafatti tolchuu jechuudha akkatti. Jechuun sararaniiti akka geengoo wayii. Geengoon tokko haroo ebeluuti. Haroo kiyya ta'uu danda'a. Geengoon biraa immoo haroo biraati. Waan sana balleessuu jechuudha. Agartee isin bira bishaan waan jiruuf malee ani amma kana akkamittiin beekamee taaba kana akkanumatti geengoo tolchita. Mukuma takka murtee takka bakka kartee irraa muruu marta. Achirraa murteeti geengoo takka abbaan takka ni tolcha haanis ni tolcha abbaan dura balleessee akkuma amma jettee kana nu biratti wal fakkaatadha jechuudha. Garuu haroo jennaani. Isin maqaa itti yaamtan qabaachuu dandeessu. Wanni Oromoo kun baay'ee waluma fakkaata bakka hundatti. Yaa ta'u maqaa biraatiin yaamuu dandeessu. Geengoodhumatu sararamaa jechuudha. Kanaaf ati bakka lola hin fedhu jette. Hin fedhu jedhaa gaafa inni balleessuu nan dhiisaa jechuudha. Gaafa inni dhiise immoo jira lafatti si rukuta namni sun. Sodaattee illee yoo teesse dirqama haqee si kabala lafatti. Gisee san calma jettaare. Tokko tuqaa dhiiraa eeleen sibiila si kan balaasa. Hin callistu gaa'uu san immoo lafaa kaataa mire. Obsillee daangaa itti gochuun hin barbaachisu obsalleedha. Haa ta'u garuu obsa fixatteetuma kaataa jechuudha. Yoo san wal loluun kunuma jira. Yeroo tokko immoo har'a nyaata gaarii nyaadhee hin dhufne yookaan taqanaa nyaanne areera hin dhugne aannan hin dhugne har'a kanaaf inni dadhabee fa'aa jetta. Caalumatti dadhabe jettee ni himattu garuu lola seentee yoo mo'atamtes dadhabeen jettu har'a waanani aannan hin dhugneefan xiqqoo laafe malee. Inumaan simmoo jetteetuma galtaa jechuudha. Waan kana fa'aan yaadadha daa'imummaatti. Hedduutu jira gaa amma osoo sii kaase baay'ee isaa kaasuu hin danda'a. Wantootni yaadadhu aga daa'imummaa kootti kana ture jechuudha. Mala ajaa'ibaati beektaa. Namni wal dhaheetuma takka rukkutame takka dhukkee irraa kaasee rukkuteetuma irraa hafa malee lakkii ani lolaan fedhu namni jedhu daa'imummaadhaan. Namni baay'een jiraachuu mala. Yeroo jalqabaatiif garuu sumaan harkee. Ani mala ajaa'ibaati. Baay'inaan ittiin galuu garuu yoo aga dhumaatti nama sitti deemu waan ta'eef wal loluun kennaaf bo'eeki. Obsa qabda jechuudha. Mana obsa amma tokko. Hayyee. Wellee haa amma wellee maaf bulleessitaa jiru kanaan uummanni hedduun keenya si wal baree jira. Si beekaa jechuudha. Waa hedduu immoo akkasirraa eegu. Ifaa miti ree. Dhugaadha. Namni jalqaba irratti keessattuu waan takka haala bareedaan yoo hoggaan fi as bahe sandaranii namni eega jechuudha. Kanaafuu hojii guddaatu jira jechuudha. Dhugaadha. Jalqaba irratti uummata koo mara baay'ee galateeffachuun barbaada. Carraa kanatti fayyadameeti. Naa jiraadha guddaa galatoomaa. Hedduun isin kabajaa hedduun isin jaaladhan jechuun ni barbaada. Maalifiin nuti waan kana kan weellisnuu fi ofii dhaggeeffachuuf miti. Uummata kanaaf ergaa wayii dabarsaa laata yookaan bifa aartiitiin maal fakkaata kan jedhu uummatumaaf hojjenna. Uummanni immoo akkuma nuti jennee baafne san caalaa nu hubatee hagana nu dinqisiifachaa hojii keenya share subscribe like jamaa waan akkasiis gochaa kun immoo mana isaatti galfatee nu dhaggeeffachaa amilee nu tura. Bilbilanii fa'aa nu jajjabeessa. Kun waan ajaa'ibaati. Hedduu takka galatoomaa jechuun ni barbaada. Hayyee. Mee hoggaan fi wellee kana dalaydu hanga kana namni jaallata jettee ni jettee yaaddee jirta hanga amma jiru kanatti. Yaadeera. Yaadeera. Waan dalagu kamiyyuu hawaasni koo ni jaallata jechuun hojjet dalaga. Aleen alatti walaloo fi yeedaloo ni tolchitaa? Walaloo yeedaloo. Nan hojjedha jechuudha. Isa nama dalagellee ifumaaf hin dalage jechuudha. Isa biraa namaafillee darbee numan waa. Welleewwan beekaman jiru kanaati dalaydeef. Kan beekaman
Jechuun kan uummata biraan geessee jechuudha. Gaamee jechuun waan sun hedduun isaa hojjetamaatuma jira. Kan uummata bira ga'ellee jira. Kana jedheellee akkasitti ibsa gochuu baadhus warri gadi ba'ee jira. Kan gadi hin bahintu baay'ataa jechuudha. Hedduun isaa jechuudha. Namaafis numa lallaachaa irra. Yoo si jedhu waan baay'ee gara fuulduraatti hojjechuudhaaf karoora qabna. Yoo rabbii jedhe. Rabbiin niyyaa hankeesii faamil kaayisuun siin ja'a. Amma gaa namni istiidiyoo keessattuu immoo otoo hin beekamin toora jalqabaa kanarratti istiidiyootti waggaa deemu waa hedduutu isa qunnama. Dhugaadha. Deddeebi'uun malaa namni siin beekuu dandeettii hankee namni hanga uummata biraan geessee bar sagalee bareedaa qabaa. Hanga waan niyyattee bira geessuutti waa hedduutu nama qunnama. Dhugaadha. Wanni adda sii qunnamee jira dhiiroo. Wanna sanaan wal qabatee waa baay'eetu jira. Hedduu isaa kana jettee illee yoo ibsuu baatte mudannoo nama jijjiirti jechuudha. Haa ta'uuti caalumatti wanni ta'e martuu gaarummaaf ta'e jedheeti bira darbee. Amma namni tokko ganaa shaakalli irratti istiidiyoon alatti gaafa sagalee ol baase ni shaakalaa mire. Kun tabbabee gaara deemee fa'aa sagalee isaa ol kaasee vookaalii shaakalli sagaleedha godha. Haaluma saniin immoo deemee istiidiyoo keessa hoggaan istiidiyoo amma haalli ittiin baastu fi haalli gaara keessatti itti shaakaltu fa'aa garaagaraa maloo ta'u. Wanni akkanaas qunnamee dhiiroo istiidiyoo keessatti iyyitee fa'aa namni siin jee gaggabi sagalee waan akkanaa fa'aa jira laata. Wanni akkasii jira haalan jira. Yoo siin jedhu gaafa gara dirreetti baatee waa jettu inni iyyitaa akka barbaaddetti firiidamiitu jira. Akkuma sanitti waan istiidiyoo galamu kana caalaa iyyamuu waan qabu natti fakkaataa ture. Sanii miti garuu siistamaa jechuudha. Akkaataa ittiin galchitu jira. Eegasii hawwataan ergan argee booda wanti naa gala. Ogeessi illee sitti niisuu miree waan sirreessu qaba. Bakka natti dhaabee bakka natti ol kaasi baay'ee gadi qabde. Bakkee kana baay'ee kana iyyuu sin gaafatu ammoo kanatti jedhee waan sirreessu qaba. Egaa kun immoo aartiin qophaa miti kan dalagamu waan ta'eef waa baay'eetu jira jechuudha akka waliigalaatti. Waan gaarii na gaafattee bareeda. Inni waanuma na mudataa turedha jechuudha. Namni hedduun keessumattuu gara walleetti hoggaan fi namni tokko isa qunnama. Waanumaan odeeffadhu keessaa hin malee anillee waa weellistuu ta'eetii miti. Jira nama baay'ee nama qunnama eeyyada. Waan akkasiitu nama qunnama. Didinii dubbiitiyyaa nallee yakkinii garaatiyyaa. Nan didinii dubbiitiyyaa nallee yakkinii garaatiyyaa. An barbaadeeraa si dhabee garam jirtaa sheenaatiyyaa. Nan didinii dubbiitiyyaa nallee yakkinii garaatiyyaa. Nan didinii dubbiitiyyaa nallee yakkinii garaatiyyaa. An barbaadeeraa si dhabee garam jirtaa sheenaatiyyaa. Sheenaan maqaa keetii kan si baasee abbaa keetii. Sheenaan maqaa keetii kan si baasee ayyooteeti. Waan rabbi siif kenne sheena bicuun illee teeti. Meeshaa faana silaa ajaa'iba ture. An barbaade. Si dhabe. An barbaade. Si dhabe. An barbaadeeraa si dhabee garam jirtaa sheenaatiyyaa. Waan namni nyaatu cufaa rabbi tokkotu harkaa qaba. Ani walaloo isaatiin irraa hedduu beekamee wallisuu hin danda'u. Wallee ajaa'ibaati namni hedduun ka jaalatuuni. Eebbisaa addunyaa. Eebbisaa addunyaa rabbi rahmataa godhuu fi. Hayyaa hedduu bareedaadha. Doonii xiyya hedduu takka galatoomii waa hedduun sirraa eegaa kana caalatti daleedee humna kee. Humna si keessa jiru fedhii si keessa jiru kana akka nuuf dhaleessitu abdii guddaadhaan qaba. Akka milkeessitu immoo rabbii wajjin taate shakkii takka illee hin qabu. Kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kan daawwachaatiin jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin ture. Nu wajjin taatanii nu daawwachaa waan jirtaniif galata guddaa harkadhaadhaan isiniin ja'a yaadni keessan nu ijaara nu utuba waan ta'eef
nu faana ta'aa ergaa gabaabaa SMS'dhaan yeroo dhiyootti gaafii isin irratti hirmaattanii ittiin badhaafamtan dhaabbanni maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan sagantaa maayaa irratti isiniif qopheessaa jiraati. Asumaan TV Maayaa TV Show like subscribe share gochuun ni eegaa isinin jenna. Karaa ergaa gabaabaatiin torbaniin ergaa gaafii nuti dhaleeffannurraa isin immoo deebisaa keessan ergitaniiti ittiin badhaafamtan waan ta'eef itti dhiyaadhaan isinin jaa turtiin keenya ammallee itti fufa gara maayyitti geenyee jirra. Angaa silaa waan akka irra haasofnu barbaadu si dhiyeessuudhaaf hamma takka yaaleetiin jira. Ati immoo mee bakka kanatti hanqatee waan jettu yoo qabaatte irra nu haayiti. Dhugaa dubbachuudhaaf waa baay'ee irraa na gaafatteerta. Ani baay'ee tokko akkasitti badaan haasa'uun ture. Inumaa akkan haasa'uuf carraan alaattee waa baay'ee haasofneerra. Haasa'uuf qophiidha jechuudha. Haasa'uuf qophiidha. Akkas taatu gaafii takkaan si gaafadha. Hayyee. Hangumaan si bareerraa. Dooniin nama baay'ee tasgabbaadha akka umrii isaatiin miti. Daawwattoonni hayyagaa akka umrii isaa hoggaaniif hin jiru dooniin nama baay'ee narraa xiqqaadha. Almost 20 meeqa taataati amma? Gidduma 20 Jidduuma garuu ani sineerii isaati narraa xiqqaadha jechuumaa fi Oromoon namni jaarsa sadiitu jiraa jira. Yoon dogoggoree daawwattoonni hayya dhiifama naaf godhani. Tokko jaarsa mataa arrii jaa. Kaan jaarsa garaa arrii jaa. Sadeessoon jaarsa miila arrii jaa. Kan mataa arrii kuni kan ifiifuu umriin geessee kan rabbiin umrii kannee fi gahee jaarsa ta'ee jechuudha. Gadaan kan irraan gahe jechuudha. Akkasiimi kan lammataadha hagaraa arrii nama obsa qabu. Waa bilchee wal bira qabee suuta je'ee tasgabbaa'ee waa laalu. Waa hedduudha nama garaa bal'atu jechuudha. Sadeessoo kan miila arriidha. Nama bakka hedduu naanna'ee waa meeqa argee muuxannoo hedduu qabu jechuudha. Hanga akka hayyeetti dooniin gara arriin sanitti dhiyaatan fakkaata. Umrii kanaanii hedduu tasgabbaadha. Kabaja namaaf qabdus hedduun dinqisiifadha. Nama kabaja xiqqaas guddaas si arge hawanumaan arge haqa dubbataniif rummaan hin baddu waan ta'eef. Ka'umsi waan kanaa maali? Dhiiroo maatirraa naannoo irraa guddatte maali? Namni sirraa barachuu qaba waan ta'eef akka irraa haasawitu barbaade. Egaa caalumatti namni egaa akkas ofiin hin jedhu. Isin immoo akkasitti jaarsa garaa arriitti dhiyaattu bilchina qabdu naan jechuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaati. Haga amma irra jiru kanatti ani egaa haga waan bilchina kiyyaa kannaa ta'e jalqaba hawaasa keessatti guddatteetu murteessaadha. Hawaasichi hawaasa bilchaataadha. Hawaasa safuuf safeeffannaa beekudha. Egaa Oromoon hundi akkasi. Oosiin jedhu hawaasa Oromoo irraa dhalanne warruma irraa dhalanne akkasii nama kabajaa jechuudha. Walii miti alagaayyuu ni kabajaa jechuudha Oromoon. Sana of dhaadheessuuf miti jechuudha. Oromummaa kana dhaadheessuuf osoo hin taane waanuma jiru gaa Yoo dhaadheessaniif sumaatii miti bara. Yoo itti xiqqaate malee irraan guddatu. Dhuguma jiru himuudhaafi Oromoodhumatu nama kabajaa. Oromoodhumatu nama saalfataa. Keessumaayyuu gara ammaan itti guddadhe kana gaafa namni guddaan dhufu jalaa ka'ama. Hedduu takka galatoomi. Rabbiin kana wajjin imaana kana wajjin si haadhiisuun siin ja'a. Dhaamsa maayyoo qabaattee kunoo hireen. Ayyee ani akka waliigalaatti dhaamsiin ani qabu dhaloota aartii dalagaa jiran warroota sila carraan arganne hedduu isaanii kan waan beekumsa gurguddaa fi waan nu caccaalu baatanii ta'antu jiru. Hireen immoo waan hundaa guyyaatti irraa nama gahaa ta'u garuu sababa jechaa ooliti namni suni tattaafachuu danda'utu irra jiraata. Amalee ofitti horee tattaafachuudha qaba. Namni maaf naan gargaarre jechuun hin ulfaata jechuudha.
namni si argu malee si gargaaruu hin danda'u jechuudha. Tattaafattee gaafa ati mul'atte namni numa si gargaara jechuudha. Si jabeeffachuun dhiisu jechuudha. Wal gargaaruun immoo waan boonsadha. Ormaa ni gargaaranii wal gargaaruun waan ajaa'ibaati. Aadaa wal gargaarsaa immoo uummata keenyatu qaba waan ta'eef waan sanaan wal qabatee uummanni kun an gargaarre ani ganan onni jedhe jedhanii faa callisanii galanii taa'uun waan sila hin taanedha. Namoota aartii hojjetanii dhaamsa kana dhaamaa jira jechuudha. Tattaafatanii waa wayii mul'isuudhaaf yaaluu danda'u qabu. Anaa ol jirtan waan ta'eef jajjabaadhaa jechuun qofan barbaada isaanii. Saniif hawaasa keenyan immoo galatoomadha. Galata guddaa nurraa qabdanii jedhaan jechuudha. Akka kiyyatti waan hedduu hawaasni kun nu utubaati kan jiranii. Karaa nu daawwachuutiinis haa ta'u karaa waan nu gargaaruutiinis jiru jechuudha. Namoonni na gargaaraa turanii guddaan galateeffadhaa. Hedduu isaanii maqaa kana jedhee dha'uu baadhus galatoomaa jiraadhaa jechuun ni barbaada. Hayyee atilleen hedduu takka galatoomii ulfaadhu. Isa biraa kanaan ani dhiise istiidiyoo keessan maayyaan jajjabaadhaadha. Kanaan duras hojiin isin hojjechaa turtan baay'ee daran namatti tola. Hojii aartii irrattis haa ta'u hojiilee garaagaraa hawaasni kun hojjetu irratti deemtanii gaafattanii hawaasicha gara miidiyaatti dhiyeessitanii waa haasofsiisuun waan guddaadha. Hojii boonsadha. Itti fufaadha. Jiraadhaa umrii dheeradhaa isiniin jedha. Hayyee ulfaadhu alla magan jannaa. Haaraa tokko qabadhee dhufaa jira. Hojii kun immoo hojii bareedaadha. Yaanni ijoon isaa achi keessa jiru waan guddaadha. Dhaloota kanaaf ergaa jajjabduu qaba jedhee waan yaadu dalagee dhiyeessaa jira. Sanaaf yeroo gabaabduu keessatti kanuma gadi ba'u ta'a. Saniif dhaloonni keenyallee gamanumaan waan kana abdiin akkana eegan jedha. Gaafa ani waa sheer naa godhaa poost godhaa jechuu jalqabu gamanumaan akka waan sana sheer naa Na biraa dhaabbadhaa. na bira akka dhaabbatan asumaan dhaamsa dabarsuuf hin barbaada. Sanii jajjabaachatuma jirra. Inumatti deemaa jirra jechuudha. Hayyee jajjabaadhu rabbiin niyyaa keessif milkeessuu umrii dheertuu fayyaa guutuu wajjiniin siif hawwa. Hayyee haa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kan daawwachaatiin turtan sagantaa Maayaa ture. Sagantaan kun waltiinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaatiin turen wajjin turtanii waan nu daawwattaniif bakka jirtan maratti galata guddaadhaan nurraa qabdanii galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Aan qopheessuun sagantaa kana Harashee Tarrafaa Faajjiitiin ture. Keessummaan kiyyaarraa immoo weellisaa lafaa dhufuu hedduu kan jaallattanii dheenyatti immoo weellee biraatiin hojii biraatiin kan deebitanii wal agartan akkuma isinitti dhaammate kanatti doonii aankootuu na waliin ture mudannoosaa umrii isaa kanaan akkuma duratti haasegaa nama garaa arrii yookaan immoo jaarsan jee jaarsa garaa arritti dhiyaataan jeeni tasgabbii isaarraa haudhaanii. Kanaafuu waa hedduu akka irraa barattanii akka irraa waa buufattan abdii guddaadhaan qabaa irrallee bashannantanii jirtan jeetiin mamii tokko malee dubbadha. YouTube Maayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatiidhaan isiniin ja'a. Akkuma isinitti dhaammadhe immoo sagantaa Maayaa irratti dhaabbanni maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan karaa erga gabaabaa SMS'dhaanii dorgommii addaa yookaan immoo gaafii isinitti hirmaattan ittiin badhaafamtan isiniif qopheessaa jirra. Gamanumaan itti dhiyaadhaan isiniin ja'a. Hamma torbaanitti torbaan gaarii galatooma ulfaadhaa fayyaa ta'a.